Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa har'allee viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Har'ammoo viidiyoo qabaatii mataa keenyaaf nu fayyadu isinii fidee dhufeera. Warri haaraa taatan baga nagaan dhuftan subscribe gochuun gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Warri subscribe gootanii na waliin turtan galatooma isiniin jedha. Qabaatii akkamii yoo fayyadamnee rifeensi keenya fayyaa qabeessa ta'a? Akkamii yoo dibannee yeroo baay'ee dafee mataan keenya nuuf marga kan jedhu isinii qabadhee dhufeera. Akka jaalattan abdiin qaba. Qabaatii kan dibanne yeroo baay'ee mataa keenya yoo dhahannee fi yoo dhiqanneedha. Ni beektanii isin hunduu. Garuu odoo akkasin godhin dura osoo hin dhiqatiin dura jechuudha. Osoo qabaata dibanneetiniin jiifannee sammuu keenya sanaan booda odoo dhiqannee baay'ee tokko akkasitti baay'ee shaggaa ture. Erga dhiqannee booda sammuu keenya akka hin goggoonnes akka culluqus yeroo tokko mataa keenya iyyuu dhaanneetiniin qabaatii hin dibannu. Sun immoo sammuu keenyaaf baay'ee badaadha. Mataan keenya haaluma salphaatiin akka caccabu nu taasisa. Mataan keenya akka miidhamu ta'a jechuudha. Qabaatii rifeensa keenyaa osoo hin dhiqatiin dibannu kun immoo salphamatti sammuu keenya jiisanii waan ta'aniif zayitiin kanneen akka yookaan qabaatiin kunis sa'aatii 2 fi 3 ol ofirra tursiisuun mataa keenyarra jechuudha. Mataa keenyarra tursiisuun qabnu yeroo gabaabaa keessa sammuu keenyaa fi rifeensa keenya faayidaa kan kennanidha. San sa'aatii 2 caalaa yookaan 3 caalaa ofirra tursiisuu bu'aa isaa malee miidhaa isaatu hammaataa jechuudha. Amma qabaata kanneen tokkoon haa ilaallu. Tokkoffaa abukaadoo oilii. Abukaadoon kun pirootinii fi qabaatiin kan badhaadhe waan ta'eef mataa caccabanii fi miidhamaniif akkasumas forooforii balleessuuf ni fayyada. Haalli itti fayyadama isaas osoo mataa keenya hin dhiqatiin dura buqqee sammuu keenyaa jala jechuudha. Fi rifeensa keenya sirriitti jiisnee dibachuu. Sanaan booda xiqqoo maasaajii gochuudhaan peestaalii itti maruudhaan jechuudha akka istiimii ta'uuf sa'aatii 2 ofirra tursiisuudha. Sanaan booda dhiqachuudha jechuudha. Kunis mataa keenya akka laafee istiimii ta'ee bareechuu nuuf godha jechuudha. Abukaadoon oiliin kun baay'ee bareedaadha mataa keenyaaf. Lammaffaan immoo olive oil jechuudha. Keessattuu rifeensi keenya goggogaa kan ta'ee fi salphamatti kan caccabu yoo ta'e zayita zaytunaa kun jechuudha olive oil jechuudha. Salphamatti sammuu keenya keessa waan seenuuf sammuu keenya jiisuu fi gahee guddaa qaba. Olive oil kunis faattii waan badhaadheef kunis rifeensa gogaa laaffisuuf forooforii ittisuuf zayita olive oil filatamaadha jechuudha. Akkasumas aarrii yeroo malee nutti ba'uuf nurraa dhorga. Rifeensa bareedaa fi cululuqaa akka ta'u zayiti zaytunaa kun baay'ee filatamaadha jechuudha. Olive oil yookiin zayita zaytunaa kun immoo haaluma salphaadhaan sammuu keenya keessa waan seenuuf dibannee baay'ee tursiisuu hin gorsamu. Zayita zaytunaa kun mataa keenya osoo hin dhiqatiin sa'aatii 2 dura sirriitti dibachuu. Sanaan booda peestaaliin maraniitiin hanga sa'aatii 2 tursiisuu. Sanaan booda shaampoo fi koondishinara qabdaniin dhiqachuudha jechuudha. Hunduu isaaniitu sa'aatii 2 yookaan 3 ol tursiisuun qabnu jechuudha. Kunis seelota sammuu keenyaa kakaasuun rifeensi keenya soorata gahaa akka argatu taasisaa jechuudha. Abukaadoon oilii kun jechuudha. Sadaffaan immoo coconut oil. Coconut oil akkuma beektan innis mataa biqilchuuf baay'ee tokko bareedaadha. Coconut oil zayita mataa keenyaa dafee margisiisu keessaa isa tokkodha akkuma beektanitti. Dabalataan immoo seelota sammuu keenyaa kakaasuun umrii malee aarrii nutti ba'uu fi nurraa ittisa. Akkasumas rifeensa miidhamee fi haphatillee akka haarawaa biqilchuun gara dura jirutti deebisuuf ni gargaara. Haalli fayyadamisiisaas coconut oil fi abukaadoo erga walitti maktaniin booda dibachuu. San jechuun abukaadoo jirama isaatiin bulleessitaniitiin
coconut oil diqootti gootanii yookiin coconut oil hinna wajjinis dibachuu ni dandeessanii akkasumas killee wajjinis dibachuu erga kanneen walitti maktanii booda sanii achi dibachuudha jechuudha. Isas sa'aatii 2 ofirra tursiistanii shaampoon ofirraa dhiquu jechuudha. Inni afraffaan immoo castor oilidha. Castor oil rifeensa keenya dachaa 3 kan rifeensa nuuf guddisuudha jechuudha dafee. Sammuu keenya haaluma salphaa waan seenuuf sammuu keenyaan nuuf jiisaa faayidaa isaa irraa argachuuf erga dibannee yeroo baay'ee ofirra tursiisuu hin qabnu jechuudha. Qibaatiin akkanaa kunis sa'aatii 2 yookiin 3 ol tursiisuu faayidaa isaarra miidhaa isaatu caala. Kanaafuu sa'aatii 2 yookiin 3 caalaa ofirra tursiisinaa isiniin jedha. Castor oil proteiniin kan badhaadhe waan ta'eef dhiqachuun dura castor oil sirriitti dibachuu jechuudha. Jaagas buqqee keessan jala sirriitti dibachuudha. Sanaan booda maasaajii eega gootanii booda daqiiqaa dhiqishuuf jechuudha. Isas peestaala martaniitiin hanga sa'aatii 2 ofirra tursiistan. Sanaan booda isas akkasumatti ofirraa dhiqxanii jechuudha. Kan biraa immoo tea tree oilidha. Tea tree oil infekshinii dhorguu fi antibakteeriyaa wantoota dhorguu kan badhaadheedha. Akkasumas rifeensa miidhamee fi caccabeef gara duubatti rifeensa deemuu fi tea tree oil filatamaadha. Rifeensa yabbuu hin buqqaane yoo barbaadan tea tree oil filatamaadha. Akkasumas seelota keenya kakaasuun rifeensa keenya dafee akka guddatu gargaara. Haala fayyadamiinsa isaas rifeensa keenya erga dhiqannee booda tea tree oil sirriitti buqqee keenya jala jechuudha sirriitti dibachuu. Sanaan booda maasaaj gochuudha. Tea tree oil kan nu barbaachisu buqqee keenya waan ta'eef baay'ee rifeensa keenya dibachuu nu barbaachisu. Rifeensa xuraa'aa irratti dibachuu irra kan qulqullaa'aa irratti dibachuun tea tree oil filatamaadha jechuudha. Akkasumas kanas eega dibattaniin booda akkasumatti ofirra tursiiftanii jechuudha. Kun osoo dhiqattaniitiin mataa keessan qulqulluu irratti dibattanii jechuudha. Kan itti aanu mootu kan biraa immoo almond oilidha. Almond oiliin keessattuu uumamaan rifeensa haphii ta'eef filatamaadha. Akkasumas rifeensa haphatee yabbinna isaa deebisuuf ni gargaara. Almond oiliin vitaamin E fi proteinii waan badhaadheef halluu rifeensa keenyaa eeguufis forforiin akka nu hin qabnes nu gargaara. Dabalataan immoo almond oil fuula keenyaafis kan nu gargaarudha. Almond oil fuula keenya finnisaa nutti bahee fi wantoota xixiqqaa nutti bahes akka nurraa balleessuuf almond oil filatamaadha. Akkasumas buqqee sammuu keenya infekshinii fi fangasii waan dhorkuuf rifeensa keenya akka hin guddanne kan dhorkanii fi bubuqqisan waan nurraa dhorkuuf rifeensa keenya akka dafee guddatu taasisa. Haalli fayyadamiinsa isaas jechuudha almond oil. Rifeensa keenya erga dhiqannee booda rifeensa keenya osoo hin goggogin jechuudha jiidhaa isaarratti buqqee keenya jala irratti dibachuu keessattuu mataa keenya yookaan dhahannu yoo ta'eef torbaanitti al 2 dibachuun gaariidha. Jala isaa sirriitti erga dibannee akkasumatti dhiisuudha jechuudha almond oil. Kan biraa immoo olivera oilidha. Oliveraan keessattuu jeelii isaa osoo fayyadamnee baay'ee bareedaadha. Jechuun fireeshaa isaa tan gurguramu jira isaa addaan murtanii jechuudha. Cuunfaa isa keessaa bahusan osoo mataa keenya odoo dhiqatiin dura osoo dibanneetiin sa'aatii 3 tursiisnee dhiqannee rifeensa sababa ho'aa fi ibiddaan rifeensa nurraa haphatee fi bubuqa'u baay'ee bareedaadha jechuudha oliveraa jeeliin. Dabalataan immoo oliveraa oilii rifeensa keenya erga dhiqannee kan dibannudha jechuudha. Qibaatiin kun erga dhiqannee kan dibannu jechuudha. Qibaatiin kun rifeensa keenyas friizii gochuudhaaf rifeensa bubuqqa'uu fi haphatu akka inni hin bubuqqaanee fi haphatu akka inni hin haphanne nuuf taasisa jechuudha. Haalli fayyadamiinsa isaas
erga mataa keenya dhiqannee booda dibachuudha jechuudha. Isas buqqee keenya jala sirriitti dibachuu. Kana torbaaniin al 2 yookaan 3 dibachuu. Akka sammuun keenya hin goggonne nu taasisa jechuudha Aloe Vera oiliin. Mataa keessanis yoo kadhatan ta'e Aloe Vera oilii mataa keessa dibachuudhaan buqqee keessan jala mataan keessan akka fayya qabeessa ta'uu fi akka hin goggonne isin fayyada jechuudha. Qabaatni har'a isinii fidee kanneen fakkaata akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Akka barumsa guddaarraa argattanis abdiin qaba. Yoo jaalattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga yeroo biraatti wal arginu kanarraa xumure.